السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا يوتيوبي إسلام ما في أرمما شيكا كينيا وجين سجنتا كينيا كما تفو في الاتجارة سجنتاني هممو شيكا را وانجرو برنو المنا ما أي نمان نك أبو كيسا توكو واينا مما دب الندا برسينيرا أمبا مو بيجوم لمي بيجي توكو ولين تو فكينيا في نوتي لمي إثيوبيان كن متى سبب لمي بلا في كيستي كبا ummata hordoftoota amantii adda addaa of keessatti qaba. Amantiin Islaamaa ummanni amantiin adda addaa gosti isaa adda addaa kan eenyummaa isa hedduu wal faallessu waliin qabu waliin jiraachuu keessatti akkamitti ilaala laata? Seeraarraas haa ta'u gocha ergamaa Rabbiirraas alayhi salaatu wassalaam akkam ture isa jedhu kana mee gabaabsitanii nuuf kaaftu isa kana mee. الحمد لله حواسا كينيا بريدا حواسا كينيا جالتا ما هردفتوتا خيري بكا جرتني ربنا قايسنا قدو جدا نمني يو بيوم ربي ولدتك أباچيسي وان سلا غرتي وصو بيا ولدتين قباتين وصو أفا وليهم بيكين وصو وان تكان اللي ولدتين هدامين حالا والغرغاروتين نمو ماتين فايداني أرقم سيسو إيغا بيني يو بيو ما نمو تقوتهون اللو ما نمو تقوتهون جراتي فايدا كنرج آلوتو دچا دربتا آجچود kana keessa wanni nuti fudhannu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaan nu himan keessatti ka amantii hunda laalchisu jechuu kun gizee hedduu osoma haasofnu hadiisa rasuulaa yoo jennuu fi qur'aana rabbiitu akkana jedhe yoo jennu amantii islaamummaatiif takki warra islaamaa bichaa laalchisa jechuun dogongora maaliifi akkuma sila dubbii gartee dubbannee dabarsine keessatti rabbii yoo ergaa kana dabarsu yaa ayyuhannaasu jedhaa jira yaa ilma namaa jedhaa jira ilmi namaa kun eenyullee ta'uu danda'a jechuu eega ilma namaa ta'ee sammuu qabaate gorsi kun isa fayyada ta'a gorsi kun jireenya isaa keessatti isa fayyada ta'a haati manaaf abbaa manaa waliin jiraachuu keessatti ollaa fi ollaa wajji jiraachuu keessatti biyyaa fi biyyi wal gargaaree wajji jiraachuu keessatti qajeelfamni kun qajeelfama rabbii nu uume eega ta'ee islaama bichaa yookiin muslima bichaa miti namni keessaa qooda qabu namni hundi keessaa qooda qabatti fayyadachuu danda'a jechuu kanarraa kaka'e rasuulli keenya alayhi salaam namni tokko yoo ollaa ofiitii wajjin jiraate utuu amantiin isaa kanaaf kanan jedhin haqa olloomaa bichaa keessatti wajjin hin jiraachuun waajiba isaatii ya rasuul rabbii alayhi salatu wassalaam kana keessa ergamaan rabbii dhaqaniiti warra nama yahudaa ta'ee ollaa isaanii qubatu laal kunumti nu maal agarsiisa sabaaf sablammiin gaafasuu waliin jiraataa turanii hadha bichaa miti wanni hadha ka'anii lafaa ka'anii kaleessa darsii qabna turre masgida wayii tokkotti haala ummanni tokko wajji jiraachuuf wajji qubachuu keessatti osoo gosaa fi akkasuma gartanii amantii hin laalin namoomaan wajjin jiraachuun har'an jalqabne ergamaa rabbii irraa jalqabne jennee seeraa artee rasuul rabbii alayhi salaam kitaaba tokko rawdatul anwaar jedhamu qara'aa turre san irratti seenaa rasuul rabbii haala isaan banii qurayzaa wajjin qubataa turan haala isaan agartanii warra banu nadirii wajjin banii qaynuqaa wajjin qubataa turan akka gaariitti kaafnee haasofne dhukkubsatee ollaa isaanii jiru badhaasa fudhatanii dhaqanii gaafatu nama gartanii karaa deemu jaartii tokko guyyaa tokko warra isaaniin akka amantiitti qalbiitti gammachuutti hin qabne turteesiin garuu gartee rasuula rabbi alayhi salaam fuulaan agartee takkaan beektu isaanii karaa darbaa jiru qoraan guddaa baattee deemaa jirti miidhamteetti jedhanii qoraan irraa fuudhanii gara mana keetii naqa jeelchi'anii mana geessitee achi buuftee qoraan buusanii fi jennaan kottu waa tokkittiin siidhaamaa na gammachiifte nama tokko namaan akka hamaa jibbu jira isuma sana naa eeggadhu rabbi sarraa siyaatis kuu jettee isaanuma kana ergaa dhaamtiif jechuu inni sun anumaa homaa ashir anumaatii nan tuqu jedhaniin suma kana gaarii kana biyya kana jettii jettee nam asuma garagalte rabbi isaan aballeessu kabada isaanii kamaraate isaanii maraata asumaan jedhanii nama kana gaarii kana muu jettee isaan eebbiftee gadhiifte jechuu amma kun maal argamsiise wajji jireenyaa fi rahmata walii qabaachuu namni tokko sibiratti kufee sibiratti miidhamee sibiratti gartanii liqii barbaadee liqii sana sirraa argachuun bor karaa rabbii walitti nama fiduun hin beekanu harki taraa wal dhiqaa sila dubbanne sani kanaaf ollooma keessatti ollooma gaa walirra gartanii bal'ina haqa baatu godinatti siquu danda'a kutaarraa kutaa guddaatti ballachuu danda'a kun hundi isaa akka bal'inaaf dhiphina isaatiin ollooma jedhama biyyooma gartee gaafa jedhamu jira kun hundi isaa arra immoo gaa akka miidiyaa amma gartanii dubbataa jirrutti yoo laalle haasaannu har'a gartanii kutaa biyya keenya irratti kunno asoosaa fi yookiin gambeellatti haasaan
kuutaa gartanii macarrashaa yookiin xumura gartanii biyyattiitti dhaga'ama jechuudha daqiiqaa tokko keessatti kun maal godhee ollooma kana fuudhee bakka tokko kaa'e jechuu biyya guutuu kanaaf haqa ollaa eeggadhaa utuullee islaama ta'uu baate utuu eenyullee ta'e haqa olloomaa jira utuu amantiin laalchisin utuu firooman laalchisin haqa olloomaa eeggadhaa jecha dhaamsa rasuuli rabbi alayhi salatu wassalaam nu dhaamantu jira kanaafuu obboleeyyan namni tokko akkuma amma jennee ollaa kiyya yoo jiraate eenyullee haa ta'uu amantii fedhellee haa ta'uu akka olloomaatiin akka biyyoomaatiin yoon gargaaree bira dhaabbadhe ta duraa wanni argame faayidaan ajaja ergamaa rabbii guuteetiin jira ajaja ergamaa rabbii guutuu kana keessatti harka harkatu galata galchaaf waan jedhameef arra gartanii yoon khayrii tokko ooleef guyyaa arra kadhellee khayrii tokko namni namoomaa wal bira dhaabbachuudhaan faayidaa guddaa keessa argama bal'inatu argama guddinatu argama harki taraa wal dhiqa akkuma jenne namni arra dhabaati bor argata haala akkanaa kana waan ta'eef namoomaan namni wal bira jiraachuun faayidaa guddaa lakkaa'ameen dhumne keessa jira jechuu barbaadeeti. Maashaallah jazakumullah khair kan biyyooma irratti egaa hanga kana jenne egaa biyyooma jechuun gamma haala yeroo hammaa jirutti biyyi tokko mootummaa waliin qaba seeras baafatee waliin qaba seerri sun isa daangessaa amantiin isaa adda ta'uu mala sabaaf sablammiin isaa gosti isaa adda ta'uutu mala isa kana keessa wajjin jiraachuun jechuudha biyya wajjin qabna amantiin keenya adda afaan keenya adda jechuun akka amantii islaamaatti ni deeggarama jechuudha fakkeenyaaf yahudaa fi ergama rabbii sila kaaftanii turtan alayhi salatu wassalam gosti jara adda amantiin jara adda ilaalchi jara baay'een adda adduma garuu biyya tokko keessa wajjin jiru daangaa Madiina jedhamtu mootummaa san keessa wajjin jiru ummata sana wajjin biyya wajjin qabnaa biyya wajjin misoomsinaa nageenya wajjin eegsimnaa hanga sadarkaa loltootayyuu meeshaa lolaa waliin hirmaachuuyyuu godhanii biyya wajjin qabna nageenya wajjin eegsimna wajjin misoomsimna amantiin keenya immoo garuu adda gosti jaraas adda warra Israa'eliiti suku warra Arabaati haala sanii wajjin jiraachuun eeyyamamaa waan jedhu irraa hubanna jechuudha maashaallah jazakumullah amma kan ittaanu eenyummaa namaa keessaa yookiin huyyaa identitii keessaa saba tokko saba jechuun nama gosti tokko yookiin ilmaan abbaa tokkotti dhaqee galu fakkeenyaaf oromummaa yoo fudhanne amma bakki ijoon nuti irraa haasofnu tokkoyyuu isa kana maaliif uummanni nuti haasa'utti jirru uummata afaan keenya dhaga'u uummata nu hubatu uummata ergaan keenya bira ga'a qalbiirraa qalbiitti darba jennee yaannu jechuudha akka amantii islaamaatti namni sabni tokko fakkeenya amantiin isaa adda ta'uu mala biyyi isaayyuu adda ta'uutu mala namni saba tokko wal deeggaree wal bira dhaabbatee wal hubatee wajjin jiraachuun akkamitti ilaalama yeroo baay'ee da'uu hafa inni amuntiin hadiisuma jedhu dhageenya dhiisa gosa walitti dhufu wamta akkasii kun zareenyinnatti hin binaati jedhameetuma himama isa kana mee amantiin islaamaa akkam jedha waan jedhu irratti isa kana ibsanuu kennitu jedheeti bareedaadha alhamdulillah egaa haqiiqaan agartee waan kana shari'aan ibsee lafa kaa'ee jira ma farratnaa fil kitaabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharuun akkuma rabbi jedhee jiru namni tokko amantiidhaan osoo laalin akkuma gosa tokkoo bichaattu wajjiniin dhaabbatuuf wajjiniin jiraachuu keessatti haqa walirraa inni qabu jira jechuudha namni tokko yoo gartee akka gosaatti walitti dhufe osoo amantiin isaatu adda taate kuni muslima ta'e kuni kiristaana ta'e akka saba tokkootti immoo haqa namni biraan irraa hin qabne ka saba kiyyaa kun irraa qaba jechuudha maaliif amma fakkeenya namni tokko yoo inni gartee rakkate yoo inni gartanii dheebote yoo inni beela'e afaan isaanatu beekaaf rakkina isaanatu argaafii jira aadaan keenyalleen tokko utuun inni himati waan irraa fahamuu danda'u jira kanaaf yoo gartanii akka sabaatti illee wajjin hin jiraatan taate qissaa ajaa'ibaatu jira rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko waa'ee dhuma gartanii amrii gosaa kanarratti isaan haasa'anii dubbatanii qananii jannata keessa jirurraa haasa'aa turan qananii jannata keessa jirurraa osoo haasa'aa jiranuu baniin aadam kun waan quufuu jedhan kennamuma rabbiin jannata keessatti badhaasee waan hisaaba hin qabne rabbi kenneef kana namni tokko lafaa ka'ee rabbi waa gaafatee jedhan maal gaafatee jennaan bakkuma silaa waa qotatan hun kajeelee dhabe malee waa hundumaa argadheera jedhee lafa qotachuu kajeelee jedhan jennaan rabbiin jannata keessa waan dhabame hin jiru ta'aabii bichaatu hin jirre jannata keessa beelaaf dheebuu rakkina bichaatu hin jirre eega barbaadde immoo jannata keessa akka waan dhabamnetti fudhadhu jeendechii bal'aa agarsiisanii qotatee jedhan
jennaan egaa qotatee facaafatee maal jedhee ammuma facaasee ammuma margee ammuma bilchaatee fi jedhaniin yedduu kanaan nam tokko rasuula bira ta'a suni namichi wanni itti kennan hin quufsine yeruma keessan qurashii ta'uu olaaree jedhe rasuulaan jedhe jedhe jennaan heddii jedhaniin nu naggaadeedha qulqulle isin warra lafa qotu isini malee jara keessanii wallaaltee ati jara waa qotatu warra madiinaati malee nuti naggaadeedha waan warqiitiif waan birrii nu gaafadhaa malee waan qonnaan beenu nuti rasuulli rabbi alayhi salaam waan sabni isaanii hin beeyne ofirraa falmanii deebisan alhaqqu yuqaalu waan jedhamuuf haqni numa jedhamti gaafa dubbiin tuqxee namatti dhufte wanni saba kan keetiillee maal qissaan achi dheerate malee bichuu qissaan biraatis maaltu jira gaafa qibxiyyichinii fi namichi gartee israa'elichaa walitti dhufanii wal miidhanii qoraan kana hin fuutaa fuudhi malee jedhee namichi gartee gosa fir'aawnaa sun azaa godhu nabiyyullaahi muusaan karaa dabraa dhaqee garaa nyaate abboo namichi kun qoraan kan ulfuuchuu hin danda'u maaliif agartee akkana gootaa jennaan hin fuudha garbicha keenya hojjettuu keenya fuuchuu qaba jedhee yoo inni afaan jabaatti dubbatu abboo akkanaa miti dhiisi jennaan atuu hin fuutaa jenni jennaan kabaluma tokkitti harki isaanii gadaa ulfaataa kabaluma tokko yoo isaan taa godhan namichi qaammataan garagalee achitti du'e garaa nama nyaata namni saba keetii kun dhugaa rabbi yoo ta'e yeroo inni irra jatamu yeroo inni hacuucamu yeroo inni miidhamu akka lamaaf akka sadiitti garaasi nyaata tokko akka hayyummaatti sammuun kee fudhatu waan miidhaadha jedhan kan lammata immoo namni gartanii yoo kucha'ame yoo qunxuxame yoo qimmiidame nama dhukkuba haqiiqaatti yoo taate dhiiga kana rabbitu walitti uume waan haqiiqaa isiin jirtuuf akka saboomaatti amantiinsaa waan fedhe haa ta'u badii fedhe inni haa qabaatu yoo dhiibbaan isa irratti deemu si dhukkubdi qalbiin jechuu kanaaf namni tokko akka hawaasa tokkootti akka saba tokkootti lafa jismii tokkicha ta'ee nafa tokkicha ta'ee wajjin jiraachuutu isaan irraa barbaadama waan godhuu barbaadanis immoo yeroo gabaabaa keessatti godhuu danda'u jechuu kanaaf oromoon mammaaktee maal jetti loomiin kumaa loomiin dhibbaa nama tokkoof ba'aadha nama dhibbaaf shillimaa ta'a jetti yoo wal bira jiraatanii urgeeffataa deeman homaata akka isaanitti hin fakkaatu laakiin gaafa nama tokkicha ta'e loomii kana yookaan karaattuu gatuun mala dadhabee jechuudha. Laakiin yoo sabni isaa jiraate hoo nama isaatti qooddatee fudhatee deemuu danda'a. Maal asuma yoo Addis Ababa wal deemu namni buna kiiloo 20 tokko yoo harkaa qabaate nama 20 kennatee bira dabarfataa jira argaa jirra. Seeraan alallee ta'u. Wal jireessaa jira jechuudha. Kanaafuu haalli kanaa kuni haala gartee saboomaanis obbolummaanis namoomaanis wal bira dhaabachuu dirqama nutti taasisu ta'ee mul'ata jechuu barbaadeeti. Sa'aatiin dheerateera isa kana xumurre sagantaa biratti itti deebina. Daawwattoota keenya mee hin fagaatina mata dureen kun murteessituu waan taateef sheekni keenya dabaranii nuuf ibsu inshaallah.